dhiyoo kana maal jedhu yoo namni dhugaa dubbate የጥላቻ ንግግር የጥላቻ ንግግር miti dhugaadha. Dhugaan የጥላቻ ንግግር miti. Aannolee irratti haadha keenya harma murtanii jennee yeroo itti himnu የጥላቻ ንግግር ነው እንጂ የጥላቻ ንግግር miti dhugaadha. Calanqoo irratti uummata keenya fixanii yeroo jennuun የጥላቻ ንግግር ነው እንጂ የጥላቻ ንግግር miti dhugaadha. Baruma ani ijoollee waggaa 50 dura waggaa reefuu Finfinnee dhufu asuma magaalaa kana keessatti maal nuun jedhu gaalaannaa gaarii piyaasaa igabaam jedhu gammachuutu jedhe isaantu jedhe የጥላቻ ንግግር miti dhugaadha. Dhugaan dubbatinaa yoo jedhan warri kun nagaan barbaadu maaliif jechaan lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru. Mootummaan kun yoo nagaa barbaada ta'e dura dhugaa barbaaduu qaba. Kanaaf iyyuu wal'aansoon kun waggaa dheeraa fudhate. Wal'aansoon kun waa'ee lafaati. Waa'ee lafaa waa'ee lafeeti. Waa'ee lafaa gaafachuun xilaacha nigiggirii miti. Dhugaa dubbachuudha. Nuyi ilmaan keenya eessatti guddatti. Waggaa nuyi buqqaanu. Waggaa 30 dura lakkii naman buqqisinaatii warri investii godhuu barbaadu Oromoon lafa qabaa. Oromoo wajjin inni lafa haa fiduu jarri immoo horiidhaa fi mashiinii ittiin hojjetan haa fidanii bu'aa isaa tirfee argatan jedhan. Hin ta'uu jedhaniitu Oromoo buqqisan. Har'a Oromoon buqqeessuneesseera. Karaarra jira ijoolleen Oromoo karaarra bulti. Dhaqa boolee Mikaayilii ilaalaa. As kunoo jammoo kana gadi bu'aa ilaalaa. Iji isaaniin arguu kana beekaadha. Akka nuyi bannu barbaadu. Abadan areeroo boosaroo himeera. Hincitu hincicittaa. Himbadu himbabaddaa. Babaddaan farsoo dhuddii badiin biddeena nyaattii badii ga'ee beekee walii wallaaluu didaa'e. Areeroo boosaroo Oromoon hincitan jenne hincitu jedhe. Oromoon hinbadan jenne hinbadu jedhe. Oromoon hincitu hinbadu ofumaatu dhamaatanii aannan dhadhaaba'uu hin qabne raasaa jirtanii jedhaatti maa. Oromoon lafa duwwaa miti kan inni dhabe. Arraba ittiin miidhaa isaa himatu illee hin dhabe. Hin beeytu amma OMN dhuguma propagaandaa kunoo karaa Somaalee nuyi afaan Oromoo reediyoo dubbatu dura Moqaadishoo irraa dhageenye. Haile Sillaaseen kan inni afaan Oromootiin Harargee irratti faraqaa afaan gaallaa jedhanii calqabanii fi propagaandaa Somaalee ittiin dhowwuudhaaf calqaban malee Oromoodhaaf dhimmamanii miti. Dargiin yeroo dura dhufe Oromoo wanni inni gaafate waa'ee lafaati. Lafti kan Oromoo haa ta'uu, lafti kan abbaa lafaa haa ta'uudha gaafate. Isaanoo maal godhan? Lafti kan mootummaatii jedhan. Mootummaa sanatti kan Oromooti. Argitanii beektuu mootummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti hin jiru. Takkaan argine yan. Kanaaf iyyuu Oromoon hirribaa ka'eera. Abadan Oromoon deebi'ee hin rafu. Amma bilisummaa milkooftutti Oromoon deebi'ee hin rafu. Kana warri nu jaallatanis warri nu jibbanis quba qabaachuu qabu. Wal'aansoon nuyi goonu. Wal'aansoon lafaati kana quba qabaadha. Uummata Oromoo ijaaruudhaaf qilleensa keessatti ijaarraa yoo lafi hin jiru ta'e. Oromoo uummata kan ijaaran lafa irratti malee qilleensa irratti miti. Lafa hundumaa fudhatanii fixanii lakkii isin naqaa qilleensa irratti ijaaramaa yoo nuun jedhan hin ta'u. Qilleensa irratti nama ijaaramellee arginee hin beekne. Kana quba qabaachuu qabdu.
biyyi kun lafti kun dachiin Oromiyaa yoo Oromoodhaaf hin taatu taate abadan alagaadhaaf isin taatu kana quba qabaadhaa. Amma dubbii isinitti dheeressuuf hin dhumne afaan ittiin himannu dhabne. Afaan ittiin himannu kun kan Haile Sillaaseen propagaandaa Somaaleetii ittiin loluudhaaf dhaabe faraqaa afaan gaallarraa kaatee akkuma amma namichi kun isinitti himu warri dargiisi afaanuma Oromoo kana hamma tokkotti fufanii har'a yoo argitan reediyoo duwwaan FM reediyoonii 50 caala kan biyya kana keessa jiru. OBN immoo afaan biraa yoo haasa'utti ka'eera. Isa kan Oromoo yoo haasa'e hin fixin. Kanaafi wanni har'a dhaabbate kun wannuma dhugaa, wannuma Rabbi jaallatu, namni jaallatu kan gootan. Lafti isin argatan kun waan guddaa isinitti hin fakkaatin. Dacheen Oromiyaa bal'oodha. Televizyiniinis, reediyoonis, miidiyaa wanni jedhamu kun 500 yoo dhaabbate yoo Oromiyaa waliin ga'uu hin danda'u. Isin warri yaaddanii dhiphattanii waan kana gootan ilmaan keessanii Oromoo bilaa galata qabdi. Ilmaan keessaniitiif galata qudhaamneerra. Kana quba qabaadhaa. Isin warri dargaggootaa amma ani isin argaa jiru kun isin warra carraa guddaa qabuudha. Ani ijoollee xixinnoo achii sirbitu tokko amma ugaan argu imimmaantu na dhufa. Maaliif jennaan maali gaafa ani umurii ijoollee xixinnoo sanaa ture nama afaan Oromootiin akkana dubbatu utuun argeera ta'e yoona ani eessan gaa jedheetani onneedhuma koo kana gaafataa ture. Waa tokkitti isinitti himeen dubbii kiyya xumura. Wannan isinitti himu tokko yoo Oromoon ka'ee haqasaa gaafate warri kun reediyoo FM 99 lafaa ka'anii zaranyaa isiniin jedhu. Zaranyaan isaanii. Oromoon zaranyaa miti. Utuu zaranyaa ta'e wanni kun hundumtuu akkana ta'a. Isinuu of gaafadhaa. Yoo Oromoodhaaf hin ta'u ta'e wanni kun alagaafis hin ta'u immoo quba qabaadhaa fayyaa ta'a.